kudha saddeet booda dubbiin maasii jala babbaddeedha miti. Yeah. Kan itti aanu rakkoo akkasii uumuun barbaannu jechuudha. We have to make sure maaliif inumaa haalli amma jiru kan 2018 irraa hamaadha. Maaliif 2018tti yoo xiqqaate sirna ture. Sirna dhaallee barra. TPLF irraa sirna dhaallee. Amma sirni hin jiru. Bulteera. So amma gaafa duraa sirna dhaallee sirna san qajeelchuu ture. Sirna abbaa irree ta'e olaantummaa garee tokkoo qabu san sirna dimokiraatawaa kan hirmaannaaf walqixxummaa saboota hundaa qabutti jijjiiruu ta'e 2018 booda mishiniin ce'umsa. The transitional plan. Ce'umsi itti aanu amma of duuba deebi'aa jechuudha. Maaliif sirna jaaruu qabna deemne. Sirna jaarreet sambooda gara dimokiraasii kan deemu. Kanaaf fakkeenya ce'umsa itti aanu keessatti hojiin duraa maali? Lola dhaabuu ta'a. Lola dhaabuu. Lola eega dhaabdee booda araara uumuu gaafata. Araara eega uumdee booda madaa uumame kana fayyisuu waan diigame jaaruu gaafata. Sambooda dimokiraasiitti kan seenu. Osoo abiyyi jiru kun hin danda'amaa obbo Jawaar? Osoo abiyyi jiru kun hin danda'amaa? Hin danda'amu kun. Garuu osoo abiyyi jiru garuu itti yaaduu qabda, itti qophaa'uu qabda. Osoo abiyyi jiru itti qophaa'uu qabda ammumaan. Wanti deemaa jiru jiraarii kanaaf Oromoodhaaf wanti abdii keessan jira. Deemaa jira. Mariin naafate goonuu sanuma bara. Walumaa nama haasaa jirus qaama kanaati. Kana alatti immoo moor istiraakchar dhufatee mariin godhamaa jiru baay'ee jira. Bilcheessaa jira. Mariin kun garuu sadarkaa adda addaatti. Sadarkaa eeliitiitti, sadarkaa qaroowwan hooggansaatti, sadarkaa uummataattis mari'atamuu danda'udha qaba. Maaliif Itoophiyaan amma jirtu ce'umsi itti aanu bifa sadii qabaachuu danda'a. Ce'umsi tokko abiyyee dhiifnee ilaallee ka deemu ka itti fufu. Garam nama geessa kuni amma booda abii deebee abbaa irree cimaa ta'uu hin danda'u. Warri kan amma abdataa jiru abii waan ta'eef miti. Bakka isaa osoo na keessee Itoophiyaa keessatti sirna abbaa irree haaraa ijaaruu hin danda'amu. Kana namni jala muree fudhachuu danda'uu qaba. Haga fedhe. Imireetii miti Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa wal ta'anii osoo gargaaranii sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree cimaa ijaaruu hin danda'amu. Firaakchar ta'ee jira jechuudha. Kun maal godhaa? Eventually deemee kufaatiin abbaa irree kufaatii biyyaa diigamuu biyyaatti geessa tokko kana. Lammaffaan karaa kallattiidhaan immoo dimokiraasiitti seenee hojjete fakkeenyaaf osoo waliin mari'attee osoo lola osoo hin dhaabin walhubannaa siyaasaa osoo hin dhaabin namichi gara galchitee filannoon godhee hedduu taates kunis anarkii biraa keessa geessa. Karaan sadaffaa step by step. Transitional plan itti aansinee hojjechuu qabnu ka duraan nagaa uumuurraa qawwee cal'isiisuurraa eegaluu qaba. Qawwee cal'isiisuudhaaf immoo wantoonni qawwee nama kaasisan sun jalqaba rakkoo siyaasaatu qawweetti nama geesse jennee irratti rakkoolee siyaasaa irratti wal hubachuu. Isaan lola dhaabamanii lolli eega dhaabame booda tartiiba siyaasaatiin haalli ittiin gara ce'umsaatti seenuu danda'uu qabna. Isaan immoo amma mari'achuu qabna. Mari'ataatis jirra, bilcheessaa jirra. Once kana eega complete godhame booda kan kaanii qawween haa ta'u, sochii keessaatiin haa ta'u, sochii ummataatiin haa ta'u, or combination of all this waan dhufuudha. Kana irratti kana hojjechaa kan jirru hojjetamuus qaba. Wanni namni keenya gaafii ati kaafte gaafii fundamentaalii barbaachisaa waan ta'eef gaafii ati kaafte naa galaa maaliif waraana bilisummaa Oromoo gargaartanii dhukkee itti kaasuu dandeenya. Wanni uummanni jee gaafiidha. Gaafii sirriidha bara. Kaanee marroo cinaaf hiriirree itti haa deemnu yoo jenne yookiin immoo akka warri amma bilisinnaa shakku kana waraana bilisummaa Oromootiif humnoota hidhatan ka Amaaraas ka Tigirees kanas wal taasisuu itti deemuu dandeenya. Achuun gahu kan Oromiyaa keessaa kanaan daara goonee arayuu dandeenya bara. Hin jirtu waan hin jirre ijoolleen amma angorra jirtu they don't exist. Hin jiran. They are just simple killing machines. Sun rakkoo guddaan qabu. Garuu kan qabsoofnu duris waan jechaa ture jira kan qabsoofnu wayyaanee qofa irratti miti waan wayyaaneen Tigiree taate qofaaf miti. Fundamentaalii kan qabsoofnu jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf, nagaa isaa fooyyessuudhaaf, diinagdee isaa fooyyessuudhaaf, mirga isaa fooyyessuudhaaf. Kan ammoo sirnatu fooyyessa. Kanaaf sirna bututaa amma jiru kana sirna cimaadhaan ijaaruudhaaf jalqaba mataa irratti ijaaramuu qaba jechuudha. Kanaaf amma imalan biyya Ameerikaattis biyya adda addaattis godhuun hojiin irratti hirmaachaa jiru. Namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran ijoollee teenya qofaame ijoolleen teenya waliin mari'ataa jirra kun waan nonni miti. Kunis mari'achaa turre irra. Akkuma isaan shakkan immoo humnoota kaabaa isaan jiran wajjinis mari'achaa jirra. Maaliif biitii of qofaan ijaaruu hin dandeessu.
biyya san amma booda waloodhaan kan ijaaramuu danda'u. Olaantummaan garee tokkoo, olaantummaan nama tokkoo, yaadni nama tokkoo kophatti biyya san fayyisuu hin danda'u. Kanaaf mari'ataa jirra. Mariin sun rood maappii Abiy jibbu tokko hin jiraami. Rood maappii waloo humnoota siyaasaa biyya sanii hammate. Jiddu galeessa godhamee erga qophaa'ee booda kan ta'e ta'a jechuudha. Abiy maal godhe ilaali warri TPLF suni ni ajjeesu ni hidhu yaa. That was political killing bar. Yeah. Our politically miti. This is sadistic. Wanni amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru keessattuu wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Amma immoo Amaaraatti illee ce'ee jiru. Dur bar namni wal mormee wal dura dhaabbatee wal ajjeesa. Arra bar bashannanaaf nama ajjeesu rabbi jee. The Ethiopian state has been transformed into criminal enterprise. Yeroo Mallasitti, it was an authoritarian developmental state. Sirna abbaa irree guddina dinagdee hundoofte turte. Sirna abbaa irree gaafa hin qabu. Nama ajjeesanidha. Garuu sirnatu sijjeessa, sirnaa sijjeessa, mootummaa sijjeessa ture. Amma milishaa waa fedhe akka fedhe sijjeessa. Kasi ajjeesuu immoo gadi baatee waan mormiteef osoo hin ta'in waan nuti qabu. Bilbila si harkatti ergee bilbila san sirraa fudhachuu barbaade ajjeessa. Kuni anarkii, anokrasii kasiin jedhu sun this manifestation of extreme violence bifa adda addaatiin godhamaa jiru kuni kana wanni namni keenya hubachuu qabu. Sirni laaffatee the Ethiopian state became extremely weak and extremely violent. Violensiin kun immoo kan jiddu galeessaan to'atamu qofa osoo hin ta'in decentralized, disorganized violence. Yeroo baay'ee dur illee kaasee kan hin jechaa turu. I think handi kitan irraa hin fudhadhe fakkaata. The most dangerous thing for society is disorganized violence. Sirni abbaa irree yookiin immoo sirni riphee lolaa cimaan kan nama ajjeesuu nama hidhuu wayya. Sirni riphee lolaa hedduun jiraachuun tokko mootummaan humna isaa to'achuu hin dandeenye. Namuu sirni mootummaa keessa jiru sun akka fedhan nama ajjeesu sun disorganized violence jennaan. Hokkarri tartiiba hin qabne kun it became really a criminal enterprise biyya sanitti. Hammam eegama? Hin eegamuu hin qabu. Garuu lachuu wal bira oofuu qabsoos cimsaa garuu immoo yaadni kun mataa namaa keessa akka seenu. Yaadni kun mataa namaa keessa seenu. Hoggansi siyaasa biyya keenya kan gama adda addaatiin jiru kophaa qofa fiiguu qofa osoo hin taane. Amma waa lamatti ture waa socho'uu kana dura. Gariin namaa bakka namichi kun badaadha haa ta'u immoo umrii dheeraa jira hangas amma yoo dandeenye nyaadha gadi gadhee jiraadha. Haga feetes yoo callifte anis barcallisee laalaan ture garam deema. Haga feetes yoo callifte itti hammaata malee itti fooyya'aa deemaa hin jiru. Saffisaan raawwatuu qaba. Nightmare amma uummanni keenya keessa jiru kun balaan hamaan uummanni keenya keessa kun yeroon isaa gabaabachuu qaba. Yeroo isaa gabaabsuudhaaf immoo sanboota maaltu dhufu kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti mari'atamee ejjennoo irra gahamuu danda'udha qaba jechuudha. Kana hubata beekii Abiy. Nu hubata maali innis warri maali abbootii guddaan isaa isaan gorra tursiisaa jiranis waan beekan qaba. Kanaaf ajandaa adda addaa uumanii walitti bu'iinsa dalgaa horizontal conflict saboota jidduutti uumanii namni ajandaa guyyaa wal fixuu kanaan biizii ta'ee waa'ee gara fuulduraa akka hin yaadne biizii godhuu barbaadan jechuudha. Kanaaf kitaaba tokko dubbisaan ture abbootii irree akka isaa kana kitaabni kun he called them the 3P authoritarians. Polarizing, populist, and post-truth. Ka ummata addaan qoqqoodu, ka waan girrigirrii qofa jaalatu fiduu fi ka dhugaarraa fagaate. Kuni tooftaa amma abbootiin irree ittiin deemaa jiran keessa jechuudha. Kana keessaa amma kan walitti bu'iinsa dalgaa uumaa deeman kunis akka namni hayyuun biyyatti, hoggansa biyyatti qalbii isaa walitti haratee yoo mataa isaa walitti qabatee karoora waloo ka baasu taate umrii isaa gabaabsuu hin danda'amu. Yoommoo san godhuun ka dadhabamu taate umriin sirnichallee hin dheeratu san booda garuu balaa kanarra hamaatti seenaa jechuudha.